akkam jirtu jalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota keenya amma magaalaa Amboo jala bultii ayyaana gabaa hoolotaa keessatti argamna. Egaa magaalaa Amboo keessatti gabaan hoolaa kana fakkaatti haala gabaa hoolaa jiru isin beeksisna. Nu hordofaa, subscribe, like, share gochuudhaan nu jajjabeessaa. Gabaan hoolaa magaalaa Amboo kana fakkaata. Gabaan hoolotaa baay'inaan gara magaalaatti galaa jirti jechaadha. Gabaa ayyaanaa fi mee hoolaa kana meeqa jettati? 8,500 jedha. 8,500 jettaa jechaadha. Okey, nama sentoolaan kun akkasumatti maseente moo furdisteetu maseentoona? Akkasumatti maseente. Homashiti maseente jechaadha. Okey. Amma gabaa naajjoo bukkee qabdee ilaaltutti gabaan isa baranaa fi isa baran gaddaan ol bukkee qabdee ilaaltu maal fakkaata? Inni baranaa baay'ee ol kaa'aadhaan jedha. Gabaan hoolaa dabaleera akka. Ayyee gabaa gaarii ayyaana gaarii siif haa ta'u. Siniifis akkasuma haa ta'u. Eshi maqaa kee duraan dursinatti eenyu jedhamta? Ani Tsaayee Baay'isaan jedhama. Eshi Tsaayee gabaa hoolaa biree keessatti argine mee gabaan hoolaa maal fakkaata? Gabaan hoolaa gaariidha sin jedhamu. Wantinidha bishoodha sin jedhamu bareedaadha. Eshi hoolaa kanatti bittee fidde moo manaa fidde? Bitteen fide. Eshi yeroo bittee fiddutti gaa irraa argachuu qabda. Waan irraa argattu fakkaata? Badaa nyaata ishii faana waliin madaalu. Nyaata ishee wajjin waliin madaaluu jechaadha. Nyaanni ishii baay'ee ol ka'eera waan ta'eef baay'ee ulfaata. Ati gabaa hoolaa baranuu jalqabdee moo duraan illee hojjechaa turte? Baranumaan jalqabe. Yemmuu ilaaltu irratti waan amma kanatti si baasu miti jechaadha. Ayyee ulfaadhu gabaa gaarii. Ayyaana gaarii siniif haa ta'u siniifis. Isa kamii? Inni kun. Mee gabaan re'ee maal fakkaata? Baay'ee hedduu galeessuma. Hin daballee? Hin daballee. Sabaran gaddaa jennaan bukkee qabdee ilaalta maal fakkaata? Xiqqoo waan baranaa fooyya'aadha. Fooyyee isa qabaachuudha. Ayyee gabaa gaarii siniif haa ta'u ayyaana gaarii. Amiin siniin lifillee haa ta'u. Abbaa duraan dursee bageetti sin geessiniin jedha. Gabaa hoolaa keessa sin argee gabaan hoolaa maal fakkaata? Gabaan hoolaa bushaadha malee mi'aadha. Kunoo gabareen akka finneettoo kunoo daandiitti hafe. Akka fidaniitti argachaa hin jirta jechuudha. Gabaa bareen gaddaan naachuu ol bukkee qabda maal fakkaata? Xinnoo ishii illee sumarraatu fooyya'aadha. Gurgurattaniire? Maal gurguran daree kunoo gurguramuu didda'u. Amma ganama asii gabaan ganaa sa'aatiin jira waan ta'eef garagalgalaalee waan gurgurattanii fakkaatu. Gargaran gurguran. Hoolaa kana meesii meeqa jetta? Mucayyoo kan koomitu. Meeqa jette reeshee mucayyoon kan keessan miti? Meeqa jettate horichi? 8 meeqa? 8,500 jechuudha. Meeqa hoolaan kun immaama? Meeqa jetta? Meeqa tani immaama? Meeqa tapha sinatti mashi? 27 walakkaadha. Kuma meeqa jechuudha? 2,700 jechaadha. Okey, mee isa dhumaa isaa nutti himaa? Torba wajjin. 27 jechuudha. Hin qaaloomne xiqqoo ishii? Hin qaaloomne. Mee gabaan maal fakkaata? Baay'eessa. Baay'eessa jirtu? Manaa fiddeen jechuudha? Ayyee gabaa gaarii siniif haa ta'u ayyaana gaarii. Ayyee. Kan kee sireen? Mee meeqa jettare ishee kana taphaas meeqa jette ishee kaas? Ishee kan? Ishee lamaan isheen sun meeqa? Isheen kun 15. Isheen chaanto jechuudha. Isheen gurraattii. Isheen gurraattii kun meeqatti? Meeqatti ishee gurraattii? 15 500. 500 isheen adii kunoo? Isheen adii immoo 200. Haalli gabaa jiddu galeessuma bakka haala jiddu galeessa wanni jira jechaa jira uummanni jiddu galeessuma bakka. Sabaran gaddaa wajjin maal fakkaata? Sabaranaatti fooyyi wanni qaba ol ka'eera nuuroo guddinatee ta'e ol ka'aa deema wanti hundumtuu. Jireenyi illee dabalee jira. Jireenyi dabalee. Kanaafis gabaan hoolotallee fooniif kan ooltu dabalee jira. Dabalee jira. Ayyee gabaa gaarii siniif haa ta'u ayyaana gaarii. Baay'ee gaariidha tasgabbaadhuma baay'ee waan ol ka'ee nama mufachiisus miti
bayeessumarra jira gabaan. Sini bituu dhuftanii moo gurguruu dhuftan? Bituun nufe ani. Bittanii jirture? Hin binne ganaa bituudhumaaf keessa deddeemnee ilaalaa jirra amma gatiin isaan himatanis baay'eedhuma gaariidha waan akkas ol ka'ee nama mufachiisu miti. Qaala'insa jireenya wajjin wal madaalaa qabaan olaaf re'ee? Akka qaala'insa gabaatti homaa wal madaala jennee waan yaannu hin qabnu haa ta'uuti garuu ayyaana kanaan wal qabatee homaa waan baay'ee ol ka'ee jennee waan yaada qabnu miti. Amma yeroo bakka foon bitamu irratti keessumaa foon qaala'ee jira jechaadha. Bakki foon gurguramutti jechuudha. Garuu asii immoo immoo ilaalanii qotee bultoonni illee immoo dubbatan irratti gabaan hoolaa akka jalaa hir'isanii dubbatu jechuudha. Garuu foon baay'ee qaaliidhaan bitama. Isa kana isin akkamittiin ilaaltu? Foon haala horiin asitti gurguramuu fi haala achi bakka foon gurguramutti yeroo ilaalu inni iddoo sanatti baay'ee ol ka'a. Gabaan wal madaalaa miti. Haalli isaan asii bitanii fi haalli isaan achitti ittiin gurguran baay'ee ol ka'aadha. Kanaafuu gatii rakasaa yookiin immoo gatii gadi bu'aadhaan horii bitanii garuu foon qaalessanii gurguruu jechaadha. Horii asii xiqqaadhaan bitu achitti immoo baay'ee foon ol kaasanii gurguraa jiru. Haala bittaa fi haalli gurgurtaa isaanii baay'ee gadi ol ka'ee jira. Ayyee gabaa gaarii isiniif haa ta'u. Gabaan hoolaa kun kana fakkaataa kun gatii ishee biddeedha. Aatiin gurgurtaa dhufte miti? Gurguruun dhufe. Mee hoolota kanarraa waan argattu moo akkamii maas fakkaata? Bittee fiddee natti fakkaata? Laakki bitee finne manumatti hin dallabee baasee fidee jiru. Manumaa fiddee jechuudha. Mee gannaa hoolota qallaban kana waan nyaanni ishee akkasumas immoo dadhabbiin isaa baay'ee ulfaataadha. Dadhabbiin ishee baay'ee nutti ulfaata. Nyaanni ishee faagulloon ishee talaan ishee baay'ee namatti ulfaata kan ittiin laacha ishee nyaanneef. Yeroo sana wajjin wal bukkee qabdee ilaaltu? Yeroo innaa sana wajjin wal bukkee qabdee ilaalu amma haala ammaatiin xinnoo fooyyina qaba. Fooyyina qaba waan si baasitu fakkaata. Dhoqqee lafa fagoo irraa dhufe. Eessaa dhufe? Tule. Oke tole eeshi mee gabaan sarara sabara gaddan al bukkee qabdanii ilaaltanii dabalee moo ni hir'iseetu? Hin dabale malee. Dabaleera? Eeshi ulfaadhaa gabaa gaarii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Eeshi. Gabaan hoolaa baay'ee bareeda. Oke ni dabalee moo ni hir'ise jetta sabara gaddan wajjin al bukkee qabdee ilaaltu? Ni dabaleera. Dabalee jira? Meeqa jettamatti hoolaa isa kana? Hoolaa isa kana 68. 68 jechuun meeqa jechuudha? 6,800. 6,800 jechuudha. Mee hoolaa kanatti bittee fiddee moo horsiistee fidde? Biteen fide. Bittee fiddee? Inni haala gabaa laaltu waan irraa argattu fakkaataare? Ayyee gabaa gaarii siif haa ta'u ayyaana gaarii. Ra'ee meeqa abbay? Meeqa ra'een? Kam ishiin? Isheen kun? Ishiin 50. 50 jechuun? 5 jecha. 5 jechuudha? Isa dhumaasiti? Isa dhumaadha? Dhumata. Meeqa baanni ra'ee maal fakkaataadha? Gabaan ra'ee bareedaadha. Akkami sabaranaa sabaran gaddaan bukkee qabdanii ilaaltan gabaan ra'ee maal fakkaata? Sabaranaa wayya. Aanni baranaa dabalee jira? Haala qaala'insa jireenyaa wajjin ol bukkee qabdanii nama madaaltani gabaan ra'ee ni dabalee moo ni hir'isa jettu sin? Hin dabalee malee. Dabalee jira?
Dhuftoota fi kabajamtoota keenya amma gabaa hoolaa fi re'ee isin daawwachiisaa jirra. Ammallee nama argadheen jira, nama hoolaa fidatee dhufee jiru. Mee isaan wajjiniin afgaaffin ta'isaa nu wajjiniin tura. Gabaan hoolaa egaa amma tokko amma duraarraa xiqqoo fooyyina qaba. Dabalee jiraachaa? Jiddu galeessumaan jira garuu baay'ee daballiin isaas ol ka'aa otoo hin ta'in jiddu galeessa madaalameetum jira. Hoolaa kana si mana fiddanii moo bittanii tura argachuu? Biteetani. Akkamii waan irraa argattan fakkaata? Akkas 150 akka carraatti irraa argachuu nan danda'a. Baay'ee ulfaadhaa, gabaa gaarii isiniif haa ta'u. Ameen, isinis ayyaana gaarii. Gabaan hoolaa baay'ee ol baay'ee. Ol bahee jira? Ni bittu moo ni gurgurtu? Kan gurguru. Ni gurgurtu ol bahee jira jechuudha? Hoolaa manaa fiddanii moo bittanii fiddanii? Manaan fide. Kanaafuu waan gaariitti gurgurattu jechaadha. Nama gurguraa. Lukkuu gurgurtanii moo bittaniitu? Hoolaa fi yookiin lukkuu isaan gurgura garuu kana bichaa miti wanti gabaan dabalaa jiru. Muluudhuma dabale waa'ee hoolaa fi waa'ee naanqoo bichaa miti. Muluudhuma dabalaa jira jechuudha. Sirriidha. Qaala'insi jireenyaa dabaleera. Qaala'insa jireenyaa irratti maal jettu isin? Maal isaatti jiraachuudha malee wanti jedhamu maaltu jira. Hayyee ulfaadhaa, gabaa gaarii isiniif haa ta'u. Qaala'insi xiqqoo baay'ee ol jedheera. Xiqqoo egaa hoolonni wadda addeetti baay'ee egaa ni ulfaata. Yeessi bitee qalachuuf baay'ee ulfaata jechuudha. Hoolaa bichaa osoo hin taane gabaan hundumtuu qaala'insi baay'ee ulfaata. Kanarratti mootummaan akka irratti nu xiyyeeffatu kanan jechuu barbaada. Ati bitattee qalachuuf moo bittee gurguruuf yaadde? Ani biteedhuma gurguruuf hin barbaadeen. Garuu si baasan jiru jechuudha. Hayyee gabaa gaarii siif haa ta'u, ayyaana gaarii. Isiniif. Egaa jaallatamtootaa fi hordoftoota keenya gabaan hoolaa fi re'ee magaalaa Amboo kana fakkaata. Namoonni haalli gabaan gaariidha jedhanillee ni jiru. Namoonni gabaan ol keessa yookiin immoo qaala'insa jedhanillee ni jiru. Akkasumas immoo namoonni gabaan gannu alaa bu'ellee ni jiru jechaadha. Haalli gabaa hoolaa kana fakkaata jechaadha. Haala kana fakkaatuun re'oonni hoolonni baay'inaan gara gabaa galaa jiru. Re'ootaa fi hoolota baay'ee gara gabaatti galaa jira jechaadha. Ganamaan kan bitatee galirree ni jira. Kan bitatee galus ni jira. Akkasumas immoo gurgurachuudhaaf gara gabaatti kan deemullee baay'eedha jechaadha. Gabaan ayyaana baay'ee ho'aadha.